dhalli biddiran deeffanne in dhalatin jetti haati kiyya. Ani gaa kana dura akkanii Abrahaamidhaan mana hidhaatti eegalchee guyyaa arfan tokko qammasisee baasise hin beektu. Innaa asimmoo asgabbitanu martana. Besma. Abbaa daa'ima ishii guyyaa yeroo saatiitti dubartii mana hidhaa keessatti galchitu. Isayyuu eenyu faana hojjetan jaalalli ishii dura faana jechuudha. Jaalalleen dura immoo maali dharee kan hin fuune. Garuu immoo bola keessa deemee jechuudha kan ijaan awwaa hooluu jechuudha. Innaa nuti akkuma Arsenaan waancaa galchite nutis immoo as gabbisan maxxana. Yaa'uma dubartii baddu dubartii gadhee naman godhinati dhugaa jireenya kee boroo akkamitti oofuudhaaf nagaa fayyaanni jaalalli waaqayyo isiniidhaaf haa baay'atu lammiiwwan koo qomoowwan koo isiniin jechuun jaaladha. Egaa deeggartoonni ruutaa warri taatan immoo shaarmuxaa saree buudaa fugaa jedha. Abshir ምንም ችግር የለም. dhagaa irratti bishaan yoo gadi naqan irra yaa'a malee dhaayi qiddoon ምንም argaatin. Enna isa kana sin jechuun jaaladha. Inni kan okko ejja sagaagala kin abbaa mana isaa galchee dhufe akkasitti fadhee dhufe jedha jechuudha. Nuti ijoolleen Oromoo ijoolleen Shawaa aadaa safuu sabeeffata libeen garafamne warra guddan jedha. Waan beenu waan qabnuufi asirratti baatee qinqaa jenna malee saayii osoo rurruuqaa fi shushuukaa qabaannee ta'e dubbachuu hin dandeenye. ምንድነው ታዲያ ምንድነው? እና እቹዳካ አብርሃም ዳኒ ዱባኒ አንሌ ገነመሳ ሪታይቱ ቪዲዮ ሜሪፋና ከነጀዳ አብርሃም ሐመሌ ተኤራታና እንጀቹዳ ዱጋን ሲኒን ጀደ አኒ ከሚጥቶን ብልብላ ወይ ሳኒ መቀባል እተንማ ካንኒ ፈጋቹራ ቀቡፍ ቶኮ እቹዳ ሜሪኒ ኤላ ዳኒ ፊ ሩታ ሂዱዳ Ban nama nasi ni jechu jala bodo wan argitani awan jechuudha. Qaaliiwwan kan namni akka miidhamu hin barbaanne jaalanne jechuudha. Na wallatti sayyoon achi ishii baqachuu qaba. Isaan kun immoo egaa waan inni nurratti taasisee waan inni nurratti godhee balleessaa tokko malee yakka tokko malee kan isaan jechaa jiran. Yakka qabdu yakka isin qabdan intala namaatti qoosuu ilma namaatti qoosuu sammuusaa jeeksisuu hojii keessantu mana hidhaasin keessa. Abrahaam immoo jechuudha kan kaleessa akkanni mana hidhaa galu taasifame egaa waraqaa soban irratti ragaa ba'e jedhee fidee dhufee itti kennee jira mitire. Kanaafiyyuu poolisii yookiin immoo poolisii maal godha amma wantichi dhugaa ba'utti amma ilaalame amma to'atame bilbilli isaa dubbiin isaa maal isaa amma to'atamutti as taa'e jedhaanini yoo lafee bira gaheera hojiin hin jiru biiziin ta'an ta'eera ta'e xumuran ta'eera ta'e hin baasa jechuudha. Yommuu sa'aatii immoo qabaachuu baatan yeroo ta'e immoo tursiisanii erga xumuramee guyyaa lammataattis guyyaa tokkoffaa ganama isaas ba'uu danda'u jechuudha. Innasa kan biyya keenya keessatti immoo jechuudha kan nama ajjeese jechuudha nagaa fayyaa jiraachaa jira jechuudha sannaa'ee jiraachaa jira. Abrahaam immoo yoo ta'e dubbii keessan haala keessan calleedhee nama gadi jedhee dhaggeeffachaa jiraachaa jirudha. Fakkeenyaaf gaafati maxraa yookiin immoo waraqaa fideetti kennite jechuudha hanga jecha itti darbattu kaleessa iitee akkana deebitee jechuudha hanga waan barbaadde aasuuftutti jechuudha kanatti geesseetu jiru. Kun immoo inaaffaa akkamittiidhaan Abrahaam jireenya eegalaa akkamittiin jiruutti galaa akkamittiin hermeellaan ulfooftee maaliif jettanii jechuudha warra qinaatiin sammuu sin koree jechuudha sammuu sin aseenee jechuudha sin keessa kan waraaname haa ta'u maleessaa aiffatamu maleessaa garuu immoo jechuudhaan yeroo tokko meeyyuu jechuudha namni akka kootti waa kadhatan jirtu ani gaafan kadhadhu maal akkan jedhatinitti fakkaate ilaa jedha diinni koo du'een jedha diinni koo dhugaa rabbi akkasiin jedhee kadhadhan namoonni baay'een diina koo ajjeesi diina koo dhagaa keen dhayi billaa keen kuti billaa keen waraanin jedhamiti ila narraa fageessa achi narraa sisiiti guddina koo jiraachuu koo fayyina koo arguu isaanii na agarsiisin jedha malee ani diina koo ajjeesee dheemtee koo ni baatame diina koo ajjeesi ma hin jedhan milkaa'ina koo eenyu arga milkaa'ina koo lafa yaada ga'u koo eenyu arga sakanaafiyyu sakana dhaqaayi sana booda gootuma isaan jedhanii dhuftee jechuudha dhufanii ermeellaa fi eenyu jettee buziyyee
buzzee dhufanii achi booddee maalidha ምናምን jedhanii kana booddee naani maalidha isinii qinaatiin isiniin ga'u jetteen hermeellaa yookiin immoo baqaalisa dhamsana jechuudha. Jennaani maalidha naan Abrahaam maalidha fiitsiftanii maal sila godheefidha sinii osoo nani badee sababeeffatamee hidhamtamtan malee wanti sin kana hin gooneef yookiin immoo wanti sin gadi teessan hin jirtanii nuti jireenya mataa keenya jiraachaa jirra jiruu mataa keenya jiraachaa jirra sin garuu jiraachaa hin jirtanii jedhanii jechuudha. Maaliif jennaan suuta jedhu warra naan jedhan hin jedhani suuta hin jedhu inna sana booda maalidha naan ani ati hin bannee dhokatteeti dibbiqi jetteetidha. Isa kanaafiyyuu ammoo nuti immoo calleennee dhabnina maalidha isinii suura kiyya baastanii ol baastan naanna jennaan yoo baddayyuu mina gabbaanya itti gaala ruuta argitaniif tooftaa ishii gaafsanaa guyyaa 5 turuun isaanii ammame guyyaa 5 dhiisiti guyyuma 10 otoo poolis xaabiyaa hin beeksisiin aturaniyaa jennu kaa maftii isaaniiti. Garuu immoo jechuudha akkasini xaraxaramta kan sin godhe isaan yoo calli jedhanii taa'anii ta'e si maaltu suuraa namaa si baachisee si kaachisa ture. Lakki yaruutta lakki sitti namni namatti jechuudha. Aarsaa kaffalta dhugaan sin jedhe wanta darqa gochaa jirtu kuni wanti ati ar'a jechuudha gorfamtee taasisaa jirtu kun jechuudha aarsaa hanganan jedhame si kaffalchisa. Aarsaa hanganan jedhame. Abbaa manaa kee dhabuun har'a aarsaa si kaffalchiisaa jira miti. Akka Abrahaam deebi'u hin barbaadda miti. Akka Abrahaam galu hin barbaadda miti. Abrahaamin karaa sammuun kee jechuudha baazabee waa lama yaadaa jira. Waa lama tokko dhiisuu tokko immoo akkamitti na dhiisa kan jedhudha jechuudha. Amma garuu siidhumatte akkamitti siidhumatte intalli ulfooftee jirti. Intalli immoo yaaddoo keessa galteetidha kan ishiin dhokatte iyyuu malee yeroo kanatti ulfaa'uu ishiitu iyyuu ishii dhokse iyyuu malee saayyii jechuudha. Naayi malee akkatti ilma dhiiraa qabatanii fi akkamitti akka sossubanii sirrittidhaan itti beetti sitti maa jirti wanta ta'eef jechuudha. Ilaa akka keef Abrahaam har'a hin ga'u tureeyyuu. Sila waan wajjin hin jiruu fi sila nama gaarii garraamii ta'eedhaa fi angaadhaa ga'e malee saayyee. Nuti immoo marrajaa yookiin immoo viidiyoo garaagaraa dubbii garaagaraas qabna jettanii kan ati immoo odeessaa jirtu ruutaa waan tokko Abrahaam irraa hin qabdu. Akkuma ishiin siin jette immoo jechuudha faayila kan qabu kan akka keetiin jirutu. Ati mee udduu qullaa waraabdeetta udduu qullaa maaluma akkasiin ilaaltan tuna ajaa'iba ture jechuudha. Isa kanallee haadha mucaa kootiiti jedhee si dhiise. Gaddas immoo dogoggora yoo ta'u malee haadha mucaa ta'ee si dhiise. Ati garuu jechuudha kan ittiin oofamaa jirtu sammuu keetiin osoo hin taane sammuu daaniitu jechuudha sharaa jira jechuudha akka marii konkolaataa jechuudha. Homaa gochuun hin danda'amu waan ta'eef jechuudha. Ati yeroo darban ani waan tokko fi kooti yaadee waan hin godhen qabu sintu akkas godhi sintu akkana godhinaan jedha jettee dubbachaa turte miti saayii. Ammas immoo sanuma dubbiin jechuudha akkasuma gochaa jirta jechuudha. Inni isa kanaafiyyuu naayikii jettee naayikii. Maaliif insistee maal si godhee sin hojii keessaniif hidhamtanii inni immoo waan tokkollee waan godhee hin qabu. Ani yoon badees immoo tsinsi garaatti baadheenaan bade firee yennaani ati garuu maalidha ati haadha mucaati haadha daa'imaati abbaa manaa keetidha abbaa manaa keetti kanaatti maaliif adeemta isa kanaafiyyu dhiiksisi ati yennaan eeyyee dhugaa ba'uun kee gaariidha elame akkattanani guddisaa jiru maal jettee jechuudha gaayiruutaan jechuudha. Mucaan kun jechuudha gaafa obbeekee gaafa wanneedha jechuudha suma irratti hojjeta yaruutta suma irratti hojjetan siin jedhe ilmi dhiiraa dhugaan siin jedhe la hojii kee laalee ati kee akka jedhamee gorfamee miidhas irraan gaa jechuudha. Innaayi Abrahaam abshar dhugaan siin jedhe arra hiikamaa yookiin bor hiikamaa jechuudha. Oma rakkoon tokkollee hin jiru. Jirti qinaatiitu mataa kore waanta ta'eef minimno bakka waan tokko waan nama yaaddeessu kun hin qabaatu jechuudha. Garuu immoo ani dhugaa dubbachuudhaaf namoonni baay'een jechuudha waa'ee ruutaa haasa'uu dubbannee jennee dadhabne goosinis dhaga'uus diddeetti wanta ta'eef jedhame shillaa bira dhiisanii bira kotan ani shillaa dheeraa lakkii dubarsa an dubarta akkanaa jechuudha siruma saargeen beeku hangaadhaatti jechuudha itti manii kan hin dhageenye gorsanii kan hin dhageenye dhagaa innaa jechuudha. Inni biraas immoo deef
hermeellaa argatee akka asofsiisee maaliif akka ishiin dhokattee ishiinis immoo maaliif akka dhokattee asoftee jirti jechuudha. Innis mucaan kun yookiin immoo ulfaa'uun koo yeroo tokkoffaafidha. Wanti haalonni keessa jirus immoo haala akkamii akka ta'e hin beekna. Isa kanaaf iyyuu Abrahaam insimatamoo insimatu kan jedhuudhaan kan ka'e dhokadhe. Haalli nani immoo dabarsee haala isaan dabarsan irraatiin addadha. Akkasittidhaan isaanii isaan waan adda addaa keessa galaniyyuu fafaana walitti bu'aniyyuu isa nani dabarsetu caalaa kanan keessa turetu caalaa. Isa kanaaf iyyuu immoo otoo waan kanallee nagaafachuu baatteellee bareeda tureeyyuu erga nagaafattees immoo rakkoon qabu jetteeni. Innis immoo waan akkanaa raawwachuu hin qabdu. Garuu wanti tokko yoo uumameera ta'e baatee deemta taanaan inni ulfaata rakkisaadha wanta ta'eef iyyuu wanti akkana si mudachuu yookiin immoo si baruu hin qabaatu. Mucaan wayis wajjin dhufinni gaafa dura biraankii godhe ana akka kiyyatti dhiirota biraa faana yoo ta'u deddeemuu baatte ishiin ekkoo kinoo akkasittiin dhiira kana deemte kinoo akkasidha jedhamee borummoo gaa'illi kee diigama waan ta'eef tasgabbaa'ee siin jechuu barbaada. Asumaan obboleettii keenya amala qabeettiidha baay'ee dhugaa siliin jechuudhaaf taanaan jechuudha. Inna san akkasitti waan ta'e godhattu tuffatteetuma dhiisaa turte rootaadhaan jechuudha. Birum darbaa turte jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Na sina dannaqaan kan akka wal argate baay'ee amalaadhaan jechuudha. Yoo ta'u baate immoo jechuudha anastu sini malee biyya keessa ba'anii mucaan kee baazawee kan garaa keessa jirtu eeyyama argachuu qabdi. Hermuu eeyyama argachuu qabdi akka seerichaatti eeyyama baasaafiti jechuudha. Kutaa Awurooppaas galaa Ameerikaas Kanaadaas hin dandeessu bakka barbaadan galu jechuudha. Haalli mijachuufi qaba Abrahaamiidhaaf jaritti lubbuun isaa badee akka jireenya dhabu waan barbaadduuf sin immoo kana keessaa akka ifa baastan barbaanne yookiin immoo akka tagalaattan. Inna mucaanis dubaraadha jaarsummaan hin ergamne dingatadha wanti kun kan uumame kanarraatiin kan badde waan ta'eef cinnaquun hin barbaachisu. Amma ta'etti immoo kunuunsi ta'uufii qaba kan inni jedhe jechuudha. Mucichi sunis boodarra bakka ishii naamna jedheeni ishiinis tasgabbeessitee ifaanis akkas ta'anii ifaan hidhanii naamna jennaan ifaanii durumayyuu walitti bu'anii ani silan dhufee yookiin immoo silan badeef miti durumayyuu nagaarra hin turre Abrahaamii fi ifaanii Abrahaamiin dhiifama gaafachuun barbaachisa bilbileessoo ta'e argeessoo ta'e dhiifaman gaafadha jechaanii turte jechuudha. Egaayii kana booda rakkoo hin qabu baqaayii garuu immoo tasgabbaa'uu hubachuu waan hundumayyuu xiinxaluun si barbaachisa jedheen jechuudha. Ishiinis tole jetteeni akkasuma immoo Abrahaamii fi Efaanis araaramuu qabu mana jedhee jechuudha. Mucaanii adaraatti kennee rakkoo hin qabaatu isa kana hin sirreessina yeroodhaafidha maleessaayi. Akkasumas immoo Abrahaamumaa jedhee dubbachaatu jiraadha kan jedhamaatu jiru jechuudha. Egaayii isa kana isin jechuu jaaladha. Inni biraa immoo ruutumti akka Abrahaamin dhiistu jechuudha. Ruutumti Abrahaamin an dhiisuu qabdi maal godhi jettiin isin barbaadu isin fedhu gali kan jechaani ture ishiidham inna dammoo jechuudha. Imimmaan gaafa Daanii fi Meeriin araaramuu didanii iqqistee boochee sana jechuudha. Yeroo muraasan guyyoota muraasan boodatti egaa yoo ishiin jechuudha boo'uu baatte viidiyoo guyyaa irraa qabadha yoo dhuma ruuttaan ila boo'uu baatte akkamitti boochisinitti fakkaata dhaggeeffadha. Kaaleeb iyyuu Binii hundi isaanii hiriyaa Abrahaamidha. Hiriyoota Abrahaam wajjin kan nyaatan wajjin kan dhugan yuutiibii banee akka hojjetan akka tattaafatan kan gochaa ture kan kallattii garagaraan yookiin immoo jechuudha gargaaraa turedha. Har'a garuu isaan fakkeessaaf jedhanii ruutaa kan jedhan ittiin hojjetanii qarshii isaanii doolara isaanii walitti qabatanii boru ittiin gaahila horachuuf ishiin immoo wandimmoojjee mirxi wandimmoojjee makataa karataa kasaraa kan suree kumusee kudunsuu karusee kimiriu jechuudhaan inni moggostaachuu moggosaa jirti jechuudha. Moggosaa jechuun jajuusa dhamsan moggosa dhamfaan marfaatiin akkasuma fakkaata. Innaa jechuudha si moggosu abshir si moggosu si godhu isa kaleessa carqii gabaabaa uffattee hanga maatni kee mul'atutti dhufe sirraa ol soqolu abshir hin argina.